Ashamar kafune hordoftotaaf daawwattoota Oborraa Global Network oduu galgala kanaa kan isinitti himu ana Mindubeeti. Oggurri dinagdee marsaa arfaffaaf qeerroo fi qarree Oromiyaatiin labsame har'a guyyaa shanaffaaf kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hojiirra ooluu maddeen keenya gabaasan. Dabalata oduu kanaa akka itti aanu dhiyaata. Oggurri dinagdee marsaa arfaffaaf qeerroo fi qarree Oromiyaatiin labsame har'as guyyaa shanaffaaf kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hojiirra ooluu maddeen keenya gabaasaniiti jiru. Oggurri dinagdee qeerroo fi qarreen labsame akkuma jirutti ta'ee godinaalee Harargee lamaanii keessatti hiriirri qarreedhaan geggeeffamuu ooluu maddeen keenya gabaasaniiti jiru. Qarreen Harargee bahaa aanaa Kombolchaa hiriira har'a baheen abbootiin teenya sodaa nun dhaalchifne jechuun yoo nu hiitan hunda hidhaa gadhiiftanuu nu hunda gadi dhiisaa jechuun hiriira mormii geggeessaa oolaniiru. Oduma wal fakkaatuun guyyama har'aa tana Araddaa Dirree Xayyaaraa bakka ganda Bineensoo jedhamutti hiriira qarreen geggeeffamaa ooluu maddeen keenya gabaasani. Hiriira sana irratti namoota hedduu miidhaan waraanaan mootummaan irra gahuu himameeti jira. Oduma wal fakkaatuun qarree magaalaa Dirree Dawaa ganda Garadaa har'a ganama hiriira mormii geggeessaa oolaniiru. Dhaadannoowwan hiriira sana irratti geggeeffamaa oolan keessaa daawon biltiginnaa Oromiyaa ajjeesuun Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu. Fulbaana tokkorraa biltiginnaan hin jirtu hidhamtoonni siyaasaa Jawaari Baqqalaa dabalatee haa hiikamanii fi kanneen kana fakkaatan dhageessisaa oolaniiru. Guyyuma har'aa fulbaana 10 bara 2020 Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsootti abbaan gaazexeessituu Oromiyaa miidiyaa neetwork yookiin OMN Leelaa Jibril kan ta'e obbo Jibril Muhammad ganama kana hidhanii jiran. Intala teettoo OMN irra hojjechaa jira. Isitu sagalee Oromoof ta'a jechuun reebanii mana hidhaatti darbanii jiran. Obboleeyyan isiitis hundi isaanii manarraa baqatanii badanii jiru. Obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo isaan waliin bakka tokkotti hidhamanii jiran marti guyyaa har'aa nyaata lagannaarra jiraachuu maatiin hidhamtootaa himan. Ajaja mana murtii dabarse obbo Baqqalaa fi obbo Jawaar bakka tokkotti hidhamu mana cufaa keessaa akka gara ifaatti darbuu fi ifa aduu fi shaaworii yeroon akka argatan manni murtii murteessus poolisiin hojiitti hiikuu dhabuun isaanii mufiin kun akka ka'u taasiseera kan jedhan. Har'as obbo Jawaar faan nyaata maatiin geessaniif kan hin fudhanne ta'uu maatiin hidhamtootaa himan. Qonnaan bultoonni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee sababa babal'ina magaalaatiin buqqaan garri caalaan bakkicha dhiisanii godaananiidha. Kaanis lafuma isaanii irratti hojii humnaa dalagaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Dabalata oduu kanaa Badhaasaa Jaafar. Qonnaan bultoonni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo isaaniirraa sababa babal'insa magaalattiitiin buqqaan gariin caalaan bakkicha dhiisanii godaananiiru. Kaanis lafuma isaanii irratti hojii humnaa fi jireenya gadduu keessa jiru. Dhimma qonnaan bultoota lafa isaaniirraa buqqaanii irratti hojjechuuf kan hundaa'e Koomishiniin Misooma Qonnaan Bultootaa fi Qonna magaalaa Finfinnee akka jedhutti waggaa tokko keessatti qonnaan bultoonni lafa isaaniirraa fudhatame rakkinarra jiran 67 ragaa walitti qabne irra jedhu. Waggaa tokkoon darban kanatti ragaa qonnaan bultoota Oromoo Finfinneerraa buqqaanii barbaaduun hojjetame keessaa namoonni 1655 lafa isaaniirraa kanneen manneen amantaa fi karaa irratti kadhatti bobba'an argamaniiti jiru jedhu. Kutaa magaalattii Finfinnee Nikaasilk Laaftoo fi Eekaa irraa dubbisne dhimmi keenya ammayyuu fala waan argatee miti jedhu qonnaan bultoonni. Kutaa magaalaa Eekaa irraa kan dubbisne obbo Toshoomaa Fayyisaa lafti maatii kiyyaa hektaara 15 misooma koondoomineemii Eekaa Abboomaatiif erga bara 2004 fudhatame fuula rakkinaa meeqa dabarsinee as geenye jedha. Yeroo lafa kiyyaa fi kan abbaa kiyyaa hektaara 15 irraa fudhatame kaaree tokko irratti birrii 15 nuuf herregan jedhu. Nuti maatii gara nama 14ti. Yeroo san hamma midhaan gahee irraa kaafannullee nuuf hin obsine. Midhaan keenya doozariin xaragan.
ogummaa qonnaan ala ta'ee waan hin qabneef erga lafti keenya fudhatame rakkina hamaa keessa dabarsinee waggaa 8 dabarsinee as geenye jedhu. Erga lafti keenya fudhatame qonnaa hin qabnu, horii hin qabnu, indaaqqollee hin qabnu. Ana qofa osoo hin taane qonnaan bultoonni harki duwwaadha. Qonnaan bultoonni marti harki duwwaadha. Kuni dhugaadha. Waaqnis laftinis beeka. Isaa fi ollaan isaa jireenya gadadoo ana waan jiraataniif ijoollee isaanii barsiifachuuf akka rakkataa jiran hima obbo Tashoomaan. Kutaa magaalaa Nifaasil Laaftoorraa kan dubbisne qonnaan bulaan biraa obbo Taayyee Kabbadaas qonnaan bultoonni ganda isaanii bara 1995 lafti isaanii irraa fudhatama waan tureef kaan isaanii biyya irraa baqatanii akka deeman hima. Nu birattis buqqaanii ture jedhu. Abbootiin keenyas magaalattii walakkaa osuma dhiibamanii qarqaratti bahan kan biyya gadhiisanii deemanis ni jiru. Qonnaan bultoonni lafti isaanii irraa fudhatame kanneen lafti muraasni hafee akka qonna magaalattii irratti hojjetamuuf bara kana irraa eegalee deeggarsa taasifamaa akka jiru himama. Tibba darbe paartiin Izeemaa lafti magaalaa Finfinnee weeraramaa jiraachuu fi manneen jireenya waliinii seeraan alaa kennamaa jiraachuu ibseeti jira. Kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ture Injiinar Taakkalaa Uumaa ammoo manni jireenyaa yookiin koondoominiyeemiin 20 ta'an qonnaan bultoota buqqaaniif akka kennamu ta'uu himeeti jira. Obbo Iskindir Naggaa dabalatee himatamtoota 7 irratti abbaan alangaa himata bane. Himatamicha bakka lamatti kan qoode yoo ta'u obbo Iskindir Naggaa hanga shakkamtoota 1ffaa, 6ffaa fi 7ffaa irratti yakka shororkeessummaan himanni kan baname yoo ta'u himatamicha mana murtii olaanaa federaalaatti bane. Himatamtoonni waxabajjii 23 fi 24 jecha artist Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee magaalaa Finfinnee yakka namaa fi qabeenya miidhaa irra qaqqabsiisu qindeessuu fi ijaaruun shakkamanii qorannoon irratti geggeessamaa tureera. Egaa hordoftootaaf daawwattoota Oborraa Global Network oduun galgala kanaaf qabni kanuma hanga sagantaa biraatiin deebinee wal arginu nagaan nuuf tura.